السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردوفتوتا جباياتهم نيجي سنة النجاة الحمد لله. هردوفتوتا جباياتو بكم أستر وادا سنة قليل ميشا منا كيسا كم بربادن كبتجو في يادك أبدن كبيكو أبدني في أكسمس قلبي بتجو سيادي تجروا مو قتي سابيكو هندن دينف جبار ديمون آني حالتها إساسن مجلسنا يوكي موسم داو أتشيفنا قتي إساسن بيكسنا جنيتين وادا سني قليتو ترجعو أجرو أمو تكو ميشا هركان وجهتهم يوكي أمو بفخنان وجهتهم وانتودا كبيفي الجال أكونين تكو ركسا وان تأيد أفين ميشا أسيت بيه كيسة هركان وجهتهم وجهتو ديزاين إسا والجلاف أتشو bakka tokkotti gaafatanii bakka tokkotti hojjechiifachuu akkasumas diizaayina isaa bootaa tokko fuudhanii bootaa tokkotti hojjechiifachuu irraa kan ka'e yeroo baay'ee hin eeyyaman jechuudha. Kanarraa kan ka'e xiqqoo haalataa viidiyoo isaa asumarratti haalataa suuraatiin yookiin ammoo asirratti footoo isaatiin isinirratti mul'ifna jechuudha. Viidiyoo ta'eetumaan kan sagalee warraa hin qabne eeyyamsiifnee waraabneeti jirra. xiqqoos haalli hin mijatu jechuudha. Kanumaan akka asirratti diizaayina isaa argitanii bareedina isaa argitanii yookiin ammoo kana bitadhaa jechuu osoo hin taane kan kana fakkaatu gatii haganaadhaan jira. Ka diizaayinii isaa bifa kanaa, ka guddinni isaa bifa kanaa, ka kalariin isaa kanaa biyya keessatti haala kanaan hojjetama yookiin ammoo gatii kanaan gurgurama waan jedhu akka irraa qayyabattaniidhaa fi isin kan kana olii bitachuu dandeessanii kan kana gatiis bitachuu dandeessanii bifa biraatiinis ajajachuu dandeessanii kan harkaan hojjetamee fi kan biyya alaarraa dhufes bitachuu dandeessan jechuudha. Sun mirga keessanii garuu ammoo har'a kan sanitti mul'isu ka biyya keessatti harka ijoollee biyya keessaatiin hojjetameetiin gabayaa irra oolaa kan jiru yookiin ammoo bootaa itti gurguramuu garaagaraa irratti haala kamiin gurguraa jiran kan jedhu haa beektaniidhaa fi taruu ammoo yeroo biraattis suuraa kana fudhachuudhaan yookiin ammoo viidiyooma kanarraa ilaaluudhaan bakka biraattis hojjechiifachuu ni dandeessanii garuu ammoo gatiin xiqqoo isii gargar ta'uus ni danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu biyya tokko yookiin magaalaa tokko keessatti tokko miti Finfinnee fi naannoo biraattis tokko miti jechuudha. Geejjiba garaagaraa wantoota garaagaraa waan dabalatuuf jechuudha. Kanaafuyyuu asirratti tokko isaaniidhaanii gatiin isaanii hagam akka ta'e isin biraan gaa jechuudha. Algaan isaa suma keessa jira bakkuma tokkotti jechuudha. Kanaaf xiqqoo waan hin eeyyamneef jechuudha. Isan kana boodatti ammoo meeshaa biyyoota alaarraa dhufan kan hin dhooggamne jira kan biyya keessaatis garuu ammoo algaadhaa fi bifee kanneen nu dhooggataati tura yookiin ammoo xiqqoo rakkisaa waan ta'eef haala kanaan isin waraabne jechuudha. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan yeroo yerootti wantoota akkanaa isin biraan geenne jechuudha. Kanaaf irraa fayyadamtanii wantoota garaagaraa biyya ormaa keessa teettanii warroon ilaaltan biyya keessa gatiin isaa maal akka ta'e hangamiin akka gurguramuu fi baajata keessa yookiin ammoo karoora keessan baafachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf biffee kanarratti hundooftaniitiin baajata keessan baafachuu dandeessan. Biffee mana keessa tokkocha gatii haganaadha yoo bitadhe akkasumas soofaa haganaa yoo bitadhe televezyiina haganaa yoo bitadhe yoo jettani mana keessan keessa hagamiin akka guutuu dandeessa yookiin ammoo bareechifachuu haga dandeettan ni beektu jechuudha. Kanumarraa afaan oromoodhaatiin isin hojjechuudhaaf yaaliif gooneeti jirra. Biyya keessatti xiqqoo bakka tokko yoo ta'e malee bakka tokkotti afaan oromootiin warroonni hojjetanis baay'ee hin argaman jechuudha. Walumaa galatti iyyuu viidiyoon har'aa haala isin mijatuun yookiin ammoo bareedaa ta'een isin biraan gaha kallattiidhaan bootaa sanirraa isin waraabuu dhabuu kiyyaaf ammoo dhiifama isiniin jedha jechuudha. Okey, akkuma asirratti argitanii bifichi fuulduratti argitan kun jechuudha kan bifa adiidhaan akkanatti bareedee hojjetame kun qarshii 16,000 jechuudha. Qarshii 16,000 biffee kanaa kan adiidhaan hojjetame kana bitachuu ni dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Isa kana qarshii 15,000 hojjechiifachuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argitanii baay'ee tokkos bareeda jechuudha. Bareedinni isaas baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ees namatti tola. Guddas jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana viidiyoo raabudhaan waan akka hin mijoone isinitti himeetti jira. Haala kanaanii diizaayina kanaa asirratti hundaa'uudhaan bareechifachuu, tolfachuu, hojjechiifachuu ni dandeessan jechuudha. Bootaa kamittiyyuu kaayitaan kunniinis kan asirratti argitan kun jechuudha. Halluu diimaadhaan kan jiru kunniin viidiyoon asirratti isin mul'achuu yoo dhabeef baay'ee tokko dhiifama isin jedha walirratti kaayameeti jira jechuudha. Meeshaan afoo isaa waan jiruuf waraabuudhaaf sirriitti hin mijoofne kan asirra argitan kunniin hundinuyyuu hanga qarshii 12,000 walakkaa hanga 13,000 jira jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Gatiin isaa baay'ee tokko itti fakkaata malee mana ofii bareechifachuudhaaf waan baay'ee tokko nama rakkisuu miti jechuudha. Okey, kunniinis kan asirratti argaa jirtan jechuudha. Ishiin bareedduun afoo fuuldura kanatti argitan tuni
qarshii 10,200 walakkaadha. Isheenis diizaayinii isiin xiqqaatti malee baay'ee tokko bareeddi. Haalaan baay'ee tokko namatti tolti jechuudha. Baay'ee tokko bareedduudha. Warroonni biyya ormaa jirtan biyya ormaatti galtanii kanaan mana keessaan bareechifachuu ni dandeessanii. Haal waan mijannee fi fuulduraaf haala ajaa'iba ta'een isin biraan geenye jechuudha. Kunniin ammoo qarshii 13,000dha. Akka nu biraan gahaniif akka gurguraa jiranitti jechuudha. Diizaayiniin isaanii wal taraa kun 13,000 yoo ta'e diizaayina biraatiin ta'ee ammoo kan kanniin caalu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kunniin hundinuu qarshii 13,000dha. Diizaayiniin isaanii haala ta'an ittiin hojjetame gargar haa ta'u malee guddinni isaaniis tokko jechuudha. Namaaf hin mijatu. Diimichi fuulduratti argitan kunis qarshii 14,000dha. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokkotti namatti tola. Afoo kana soofaa waan jiruuf haalaan namatti hin mijatu jechuudha. Mul'isuudhaaf baay'ee tokko bareedoodha. Asumarratti arginu kunniin 12, 14 hanga 15 jidduma kana jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko gurdaadhaas. Haalaan namatti tola jechuudha. Bifa kanaan jiru qarshii 12,000 walakkaan 14,000tiin 15,000 yoo hojjechiifattani waan baay'ee tokko nama miidhusi miti. Waan baay'ee tokko baajata keessanis isin jalaa qisaasu miti. Baay'ee tokko namatti bareeda jechuudha. Haala kanaanii bifa kanaan hojjechiifachuu ni dandeessan jechuudha. Keessattuu amma ka fuulduratti argitan kuni baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokkos namatti tola. Qarshii 14,000dha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kun ammoo daalacha yookiin ammoo bifa kana qabu kunis qarshii 14,000 baay'ee namatti tola. Baay'ee tokko bareedaadha. Haala kanaan diizaayina kanniin hojjechiifachuu ni dandeessan. Garuu ammoo fuulduraafis mijeessinee isin biraan gahuudhaaf yaalii goona. Kun kan soofaa duubatti waan kaa'ameef sirriitti hin mul'atu. Kanaaf hanqina viidiyootii fi dhiifama isin gaafanna jechuudha. Okkee gara algaatti hogguu isin dabarsinu ammoo algaawwan fuuldura keenyatti argitan kunniin keessi isaanii ganaa guutama jechuudha. Akkanaan hojjetamee haa kaa'amu malee warroota qarshii 12,000ti jechuudha. Adiin kunniin qarshii 12,000 warroota gurguramanidha. Qarshii 12,000 kanneen hojjechiifachuu ni dandeessanii. Algaanis haalaan baay'ee tokko bareedaa ijoollee biyya keessa kun kan biyya keessatti hojjetamu jechuudha. Garuu ammoo farniicharoota garaagaraa keessatti ammoo kan biyya alaatii dhufe kan hojjetamus ni jira. Kan alaa dhufe jechuudha. Sunniin ashagamee kan dhufu jechuudha. Okee kunniin ammoo haalaan bareeda. Kunis baay'ee tokko namatti tola. Kunniin qarshii 14,000dha. Qarshii 13,000dha jechuudha. Kunniin qarshii 13,000 kan hojjetamanidha. Isaan gama kanatti argitan kunniin ammoo kun qarshii 14,000 kan biraatis ni jira jechuudha. Qarshii 14,000 baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko haalaan namatti tola. Kunniin jechuun baay'ee tokko bareedaadha. 13, 14 hangasii hojjetama jechuudha. Diizaayina haala barbaadanii hojjechiifachuu dandeessanii ajajaan kan hojjetamee gurguramus ni jira. Kan biyya keessaa jechuudha. Garuu ammoo farniicharoota garaagaraa keessatti ammoo kan biyya alaatii dhufe jechuudha. Isaan sunniinis kan hojjetamu ni jiru. Kunniin qarshii 15,000 baay'ee tokko bareeda jechuudha. Fuuldura isaaniititti gara mataati yookiin ammoo tiraasii ta'an baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kun guutamee hogguu mul'atu haalaan namatti tola. Kun kan fuulduratti argitan kun qarshii 10,000 kun qarshii 14,000dha. Kunniin 3 fi hanga 3 walakkaa jidduu kanatti jechuudha. Baay'ee tokko bareeda hundinuyyuu warroota 12 hanga 14ti jechuudha. Kunniin baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko haalaan bareeda jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokkottis namatti tola. Haala kanaanii hojjechiifachuu dandeessanii. Garuu ammoo wanti isinitti immoo bootatti wal tara jechuudha. Biyyaa biyyatti yookiin ammoo magaalaatti wal tara. Kan Finfinneetti si mul'isanii fi kan asii si mul'isan garaagara jechuudha. Munni achii fidamuu danda'a. Meeshaaleen garaagaraa achii fidameeti magaalota garaagaraa keessatti hojjetama. Keessattuu ijoolleen naannoo Adaamaa, Shaashamannee naannoo kanneen itti argamtanii haala kanaanii tolfachuu ni dandeessan jechuudha. Kunis akkuma asirratti argitan kun qarshii 14,000dha. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Haalaan baay'ee tokko namatti tola. 14,000 jechuudha. Kunis baay'ee tokko bareedaadha. Kwaalitiin meeshaan irraa hojjetames baay'ee tokko namatti tola. Waan isin ajaa'ibu algaan kunniin ammoo lamaan gamarratti mul'atu kunniin qarshii 16,000dha. Diizaayinii isaa ta'ee haala asirratti hojjetame kanaan akkuma argitan kanatti komodiinoo gamaaf gamanaafis ni qaba. Qarshii 16,000 hojjetama jedhameeti yookiin gurguraman jedhani. Kanaafuyyuu baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee tokko midhaagaadha. Haala kanaanii tolfachuu ajajachuus ni dandeessan. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha dhugaa. Akkuma asirratti argitan kana kun guutameetiin firaashii isaa wantoota isa barbaachisu guutamee wagguu mana keessa seensifamu. Haalaan namatti tola jechuudha. Haalaan midhaagaadha. Walumaa galatti kana bitadhaa jechuu osoo hin taane
algaan bifa kanaan jiru diizaayina kanaan jiru haala kanaan jiru qarshii hagana hanga haganaatti ni hojjetama yookiin ammoo ni gurgurama waan jedhu akka beektaniidhaaf irra caalatti jechuudha. Garuu ammoo isaan gurguranii itti dabaluu achi booda ammoo haasoftii akka biyya keenyatti beekamaadha kuni haasoftiitiin birrii san qannasiifta ammoo hir'isiifta jechuudha. Kanaaf hogguu himatan dabalaa waan himataniif hir'isuunis ni jira jechuudha. Kun amma 15-16 yoo gurgurame jedhame hogguu ajajatti walii galtee ganaa isaan laalikaa waan biraa wanna jettee hir'isiifatta. Kanaafuu yoo diizaayina isaa argitanii mallaqa hagana hanga haganaatti ni gurgurama. Hangana haganaatti ni hojjetama waan jedhu malee fakkeenyaaf meeshaan kun 15 ni gurgurama Shaashamannee yoo isin jedhe Adaamatti 14, 13, 14 ta'uu danda'an beekamu. Garuu ammoo 10 keessa jiraachuu isaanii beektan jechuudha. Amma algaan kun Finfinneetti kan biyya keessaatiif kan biyya alaatti jedhameetu kan gurguramu irra caalaa jechuudha. Meeshaa biyya alaatti dhufu meeshaa garagaraatti kennin ammoo biyyuma keessatti waan hojjetanii fi diizaayina kana biyyuma keessatti waan bocaniif waan hundaa waan sirreessaniif xiqqoo gatiin isaa ol bahaadha. Wantoota garagaraa mukni gara biraatii dhufaa wantoonni garagaraa gara biraatii waan dhufaniif xiqqoo dabaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaanii algaa kana hojjechiifachuu argachuu ni dandeessan jechuudha akka beektaniidhaaf yerootti meeshaalee garagaraatti ni siiqna jechuudha. Kallattiidhaan viidiyoodhaan isaan gaafatan kun waan hin eeyyamamne fakkeenyaaf warroota as keessa hojjetanitu nu eeyyamaniitiin akka waraabnu akka suuraa kaa'uun taasise malee abbaan qabeenyichaa yookiin ammoo abbaan suuqa kanaa hin eeyyamu jechuudha. Diizaayinii kana fakkeenyaaf argee bakka biraa dhaqee hojjechiifachuu waan danda'uuf hin eeyyaman. Amma namichi kun diizaayina kana hojjetee sammuu isaa keessaa kan kana baase namni biraa akkanatti akka hojjetu waan hin barbaanne jechuudha. Biyya keessa wantoota akkanaa kanatu jira. Garuu ammoo gama Finfinneetti meeshaaleen gurguramu irra caalaan farniichara keessatti suuqa keessatti jechuudha. Ashagamee kan biyyoota garaagaraatii dhufu firaashin irra galee meeshaa guutuudhaan akkasitti si mul'isu akkasittis akka miidiyoota garaagaraa irra mul'atu akkasittis yaaduu dandeessanii. Garuu ammoo kun achitti gurguramu kun haala sanii yoo ta'e kasitti gurguramu sun ammoo haala sanii miti. Garuu ammoo irra caalatti ijoolleen bitattanii magaalota aanaa ta'anidha. Magaalaa naannoo keessanii Finfinneedhaa miti. Fakkeenyaaf Finfinneedhaa hanga Shaashamannee yookiin hanga Adaamaa hanga Baalee Roobee yoo fida jedhee fakkeenyaaf Shaashamannee fi Finfinneen kiiloomeetira 250 yoo ta'e namni tokko qarshii 200 dhufa jechuudha. Meeshaan kun ammoo achi fe'amee dhufuudhaaf si'a nama lamaatti kafalchiisu jechuudha. Kanaafuu achuma dhaqaa hin herreegama wantoota garaagaraatiin garaagarummaa Finfinnee fi magaalota biraa haala saniin jiru. Kanaaf hundumti keessanii Finfinnee osoo hin taane magaalaa naannoo keessanii waan hojjechiifattaniif kun haala naannoo keessaniitiin wal madaalee deema jechuudha. Naannoo keessanitti kan ashagame osoo hin taane kan argattani kan achitti hojjetamedha. Kanaaf haala miidiyaa biraa yookiin ammoo haala bootaa biraatti akkasitti herreeguu hin qabdan jechuufi akkasitti beekuu qabdan naannoo keessaniidha kan hojjechiifattan naannoo keessaniidha kan argattan naannoo keessanitti ammoo ashagaman biyyoota garaagaraa irraa seene sun ammoo baay'een argamu jechuudha. Kanaafuyyuu akka tasaa yoo ta'e malee kun naannoomatti hojjetama jechuudha. Achumatti bocamee achumatti wantoota garaagaraa ta'eetiin naannoo keenyatti hojjetama haala kanaan argachuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko namatti tola yoo kanatti argitu mana kee yoo galfatte ammoo mallaquma barbaadetti baaftee mana kee bareechifachuudha kasannaa irraa ergamu. Kanaafuyyuu haala kanaan jira. Haala kanaan akka beektaniidhaaf viidiyoo biraa ammoo gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan isiniifan hojjenna. Isiniifas gaafanna meeshaa mana keessaa kamiyyuu kun waan harkaa hojjetamu waan ta'eef waan hin eeyyamneedhaaf kasuuraadhaan isinitti mul'isaa jiru. Kuwwan ammoo meeshaan manaa kana alaa ammoo hin dhoorgamu. Kallattiidhaan warruma gurguratu gaafataati isin himna jechuudha. Viidiyoo biraa keessatti haala sanii argachuu dandeessanii YouTube chaanaalii keenya ammoo subscribe gochuudhaan guddisuudhaan irraa fayyadama. Nullee jajjabeessaa nuufis guddisaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatti agalutti deeminutti nagayaan nu tura. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa, comment, share, like godhaa. Maaltu akka isinii dhiyaachuu qabus asirratti nu barreessuudhaan koomentii jalatti nu biraan gaha. Guyyaa muraasa irraa turree waan jirruufi amma immoo kallattumaan asirratti hojjenna jechuudha. Kanaafiyyuu gabayaatu subscribe gochuudhaan wantoota akkanaa sirriitti argattu akka barbaaddanitti isiniin jedha. Viidiyoo biraatti haga walitti deebinutti nagayaan naa tura.